Akka fuunee daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa raqqabu jennaa oduu isinitti himna. Pireezidaantii yeroo naannoo Tigraay murtee boordiin filannoo adda bilisummaa uummata Tigraay irratti dabarsee jiru mormanii furmaata siyaasaa gaafataniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa murtee boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhaaba siyaasaa adda bilisummaa uummata Tigraay akka haqamu murteesse fudhatama hin qabu jechuun balaaleffatanii dhimmichi qoqqobbii birookiraasiin osoo hin taane furmaata siyaasaa qofaan hiikamaa jedhaniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay paartii idilee miti haqeera jechuun dandeessu sunumtuu dhimma baay'ee cimaa fi bu'aa bahiinsa ifa ta'e barbaada jechuun turtii miidiyaa naannoo Tigraay waliin taasisaniin ibsaniiru. Paartichi hayyoota Tigraay akkasumallee miseensonni mormitoota waliin walitti dhufeenya akka qaban hubachiisaniiru. Itti dabaluunis jaarmiyaan dhaaba adda bilisummaa uummata Tigraay dhaaba seenaa qabsaa'aa waan ta'eef haqamuun isaa fudhatama hin qabu jedhan. Pireezidaantiin yeroo naannoo Tigraay walabdee boordii filannoo biyyaalessaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru rakkoo guddaa akka ta'e ibsanii kun ammoo marii qofaan furmaata argatuu qaba jechuun kaasaniiru. Akkasumas dhaabichi ragaa boordii filannoo biyyaalessaa irratti balaa fiduu mala jedhamee murteen fudhatamee ture mariin qofti furmaata bu'aa qabeessa fiduu akka danda'udha kan kaase. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa baatiiwwan darban dura adda bilisummaa uummata Tigraayin seera qabeessummaa isaarraa haquun isaa kan yaadatamu ture. Bulchiinsi Tiraamp ajaja labsii lolaa yeroo kaabaa Itoophiyaa irratti adeemsifamaa ture bara bulchiinsa Baayiden bahee akkuma jirutti akka itti fufu murteesse. Bulchiinsi pireezidaantii Doonaald Tiraamp ajaja labsii Ameerikaan rakkoo nageenya kaaba Itoophiyaa ilaaluun baastee turte ammas haalli jiru waan hin fooyyofneef akkasumaan akeekkachiisni sun akka itti fufu murteesseera. Ajajni labsii kun taateen kaaba Itoophiyaa nageenya naannoof rakkisaa ta'uu nageenya biyyaalessaa akkasumas imaammata Ameerikaatiif gufuudha jechuun ibseera. Labsiin bulchiinsa Tiraamp seerummaa isaa dheeresse kun kan labsame bara bulchiinsa pireezidaantii Baayiden fulbaana 17 bara 2021 yoo ta'u innis labsii pireezidaantii 1404 ta'uusaa kan yaadatamu ture. Ajajni labsii roobii dheengaddaa karaa masaraa Waayit Haawus irraan ifoome ammas haalli taatee kaaba Itoophiyaa nageenya Itoophiyaaf gaanfa Afriikaaf darbees imaammata Ameerikaaf adeemsistuuf gufuudha jechuun ibseera. Fulbaana 8 bara 2023 bulchiinsi pireezidaantii Baayiden ajaja labsii Itoophiyaa ilaallatu kan yeroo lammataaf raawwisaa kan dheeressee ture. Yeroo sanattis rakkoo kaaba Itoophiyaatti mudate hordofee labsii kana qoqqobbii namoota haala sochii gargaarsa namoomaa danqanii fi sarbiinsa mirga namoomaa keessaa harka qabanillee qoqqobbii irra kaa'ee ture. Ajajni labsii kallattiin pireezidaantii Baayiden fulbaana 2021 wayita lolli Tigraay, Affaarii fi Oromiyaa keessatti hammaatee ture kan labsanii ture yoo ta'u walitti bu'iinsi kun taateewwan hamaa akka jecha sarbiinsa mirga namaa gudeeddii fi gargaarsa namoomaa danquu waan keessummeesseef haalli kun nageenya biyyaalessaa fi imaammata alaa Ameerikaaf gufuudha jechuun akeekkachiisee ture. Fincila Neepaalitti ka'een yeroo jalqabaa fi dubartiin muummicha ministeeraa biyyattii ta'uun muudamte. Dureen olaantuu mana murtii waliigala duraanii Neepaal Suushillaa Kaark mormii farraa malaammaltummaa lubbuu namootaa galaafachuun mootummaa biyyattii aangoo irraa kaasee booda ministeera muummee yeroo biyyattii muuduun dhaga'ame. Dubartiin umurii ganna 73 sirna muudama gabaabaa qophaa'e irratti kakachuun hooggantoonni mormii waliin waliigaltee erga ga'amee booda biyya hiyyeetti jedhamtu Himaalayaa kana hoogganuuf dubartii jalqabaa ta'uun aangoo qabatteetti. Mormii jumlaa torbee darbe keessa uggura waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaatiin wal qabatee gaggeeffame irratti walitti bu'iinsa poolisoota biyyattii waliin tureen namoonni 50 ol ajjeefamaniiru. Uummanni aares kibxata darbe magaalaa guddoo biyyattii Katmaanduu keessatti gamoo paarlaamaa fi gamoowwan mootummaa ibiddatti qabsiisuun muummicha ministeeraa biyyattii Keep Sharmaa Olii akka aangoo gadhiisan dirqisiisaniiru. Paarlaamaan biyyattis jimaata waaree booda diigamuun filannoo waliigalaa bitootessa 2026 akka gaggeeffamu labsameera. Kaarki ammoo guyyoota muraasa keessatti kaabinee isaanii ministeerota akka muudan eegamu. Maanguddoon kun hubannoo gaarii fi nama cimtuu akkasumas lammiileen biyyattii irratti abdatedha jechuun miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa nagaan nuuf tura.